qaba. Sa'aatiin kee yoondoo garuu baadhee Rolex natti fakkaata. Sirrii. Diamondiin kee jira? Diamondiin inni kun kan biraati garuu jira. Kunis diamondiidha? Of course. Calleenis immoo kam? Kunillee baay'ee mi'aa miti. Kan garuu yeroo baay'ee tasbih jedhama amantaa islaamaatiin yoo amantaa musliimaa gati hordofnuuf yeroo baay'ee tasbih guna yaadachiisa yeroo baay'ee kanaaf jedhan harka kiyyarraan dhabu. Tasbirii lakkaa deemaa itti du'aa gochaa. Du'aa gochaa deema rabbii keenya kadhannaa alhamdulillah astaghfirullah. Waa balleessaa keenya nuu dhiisi biyya keenya nagaa nu godhu jecha amma deemna. Dhugaadha. Ala boqonnaa argannu jechuudha. Kanaaf godhatta. Garuu tasbiriin dheertuudha miree dheertuu diimtuu babbareedduu. Sirrii kunis hin babbareedaa garuu 32 taanaani baay'ee rakkinaan qabu. Bareeduu dhabaatus wanti guddaan maa inni an akkan yaadadhu wanticha amma tasbih gochuu yeroo baay'ee gaafa hojii malee teessu yookiin immoo yaada biraa keessa gaafa galtu waaquma kee maqaa waaqaa waamuun laa ilaaha illallah jettaa astaghfara gootaa subhaanallah jettaa kun waaqa kee wajjin maashaallah konneektii godhaa jechuudha. Si yaadachiisti kun malee baay'ee barbaachisaa miti garuu kun na yaadachiisa yeroo baay'ee. Achi kan ijatti godhatte kunis mi'a natti fakkaata. Shittoon keessi immoo har'a siidoo keenya baay'ee urgeessee jira. Ansila shittoo badhaasa naaf iddafaa jedheen ture. Anaaf kennitee yaadee ture har'a yeroo dhuftu masii shittoo kanatti. Si qopheesseen ture diraayivarii konkolaataa fuudhee deeme malee. Booda naa kennite ndagadha. Tiriidha kuni Versaceedha. Of course kunis Rolexidha. Qaaliidha. Yaa Oromoon qaaliidha. Oromoon expensiveidha. Kanaaf jenama gaggaarii uffannaa jechuudha. Gamansuur uffannaan kee wantoonni yeroo garaagaraa shittoon kee namoonni baay'een shittoo keetiin si yaadata anis akkasuma akka Mansuur jedhama. Mansuur namni yoo dibatu akkas ta'a. Wanti ati kaawwattu wanti ati godhattu yeroo baay'ee qaaliidha. Wanti ati nyaattu ati amma uffannaa keef moo nyaata keef irra xiyyeeffannaa kennita? Kanaan dura baay'ee nyaata kana baay'een jaalladha. Amma garuu yaa'u umriinis 30 ol gaafa dhattu beektaa wanti hundiyyuu maal guyyaa tokko keessatti nyaata ammamin nyaadhe keessaa immoo kan sammuu kootiif ta'u maa inni kan dhanna kootiif ta'u maa inni fuula kiyya kan bareechu maa inni dhiiga kootiif kan ta'u maa inni isa jedhu ilaaleen ngulaalee nyaadha malee akka durii nyaata kanas hin nyaadhu. Kanumaafan kunoo ispoortiis nan hojjedha. Kana keessatti gaaduru nyaata kana baay'ee nyaadhaan ture. Garuu yaa akkuma isin jedhu umriin gaafa deemaa jedhu Dr. Mariyachiista. How to live best life jedhu keessa gaafa seente jettu immoo koostiin nyaataaf baasu baay'ee miti. Garuu baay'inaan koostii an baasu keessatti uffannaadhaaf baay'een baasa. Nama qarqaaru irrattis baay'een baasa. Oma legjarii kanan jaalladha. Nyaata garuu waan nama madaalu, waan umrii kootiif madaalu, waan mataa kiyyaaf ta'u. Waan dhiiga kee wajjin deemu. Waan akkanaa keessa hin jira malee amma gatuma nyaanni kun buffiin kun gati jiruuf akka jiruun kaasee dura finni. Amma Mansuur waggaa 100 ol jiraachuu gatii hawwii qabuuf pirezidaantummaa hawwii gatii qabuuf. Kanaaf jennaan. Like wanni tilmaamaani uffannaa kee kophee kee hanga suufa kee sa'aatii kee dabalatee meeqa ta'uu danda'a amma qaama kee irraa maallaqa meeqa facaastee itti baatee jira. Arrallee baay'ee ittiin qophoofne garuu almost kun Rolexidha. Rolex biraandii haaraadha. Kunis immoo akkuma isin jedhe Diamondidha. Kophee kana waggaa 2 ta'eera caammichi garuu 4 aynata kanuma ta'e 4 way 5 qaba. Kalarii kana baay'een jaalladha because maachii godhee gatiin yeroo baay'ee uffadhuuf ala sana almost birrii 25 30 bitame. Waggaa 2 duratti. Ammoo yaa'u amma 50 ta'a. As biras gaafa dhuftee jettu masii kiyyaa akkan hin baane na barbaadde moo maalli kan barbaadu geessee beekuu qabna. Suuraa waliin kaan agaa booda akkas jennee. Manasirii maal kana ilaalchisee almost 500. Walumaa galatti. 500 baattee deemte. Garuu yoo namni dhufee na saamee jedhe birrii 1000 iyyuu gurguratu. Kiisii keetitti yoo kaashii konkolaataa keetitti hin jedhe kiisii kee keessaa maallaqni meeqaan jira? Baay'ee birrii 10,000 gadi kiisitti baadheen deemu.
dhaabachuu sana hin jaalladha yeroo baay'ee. Kiisiin kee akkas dhiita'u. Dhiita'uutu hin ta'in biruma dhaabbatu baadhee deemuun jira. Durii jalqabee waaleetiin baadhuun. Kanumatti keessatti kaadhee deema. Kana keessatti namni hin beeku karaatti na argaa. Oromoon koo immoo yaa afaanuma kanaan miidiyaa irratti si argaa. Maaloo Mansuur kana ta'ee sana ta'ee siin jedhaa. Baastee immoo keessaa kennitaa. Kanaaf jennaan yeroo hunda istaandi baay'eedhuma kiisii keessatti baadheen deema. Amboo rabbi ammallee kiisii kee guutuu si haa godhu. Amiin jedhu. Eebbi kuma akka nama ga'uun beeku. Kanaaf jennaan kanuma ammaa fi kan jiru kana. Baay'inaan garuu shittoo kanas suufii kanas kopheelee kanas yeroo baay'ee namni giiftii naa fida. Kana keessatti amma Rolexiin kun Mansuur hin binnee diqqaa argaa jiraatte jedheen abbaan naa fide suni baay'ee expensiveedha. Reesitii isaa wajjin garantii isaa wajjin maquma keenyaan kan bitee naa fide jedhee inshuurdiidha. Almost waggaa lifetimeidha kan inshuurdi sii kenninu. Waa ta'e jennaan inuma si jijjiiru. Booriftaan immoo nan gurgura gaafa jettellee inuma dabala. Akka qabeenyaa hasseetiidha jechuudha. Afaan Oromootiin maal jedhama? Qabeenyumaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf mana miiliina tokko noo bittee waggaa lama booda miiliina sadii sii baasuu danda'a. Rolexiin orjinaala taanaan $10,000 bituu dandeessaa, $20,000 bituu dandeessaa. Waggaa booda garuu 5,000 yookiin 3,000-4,000 dhalaa jechuudha. Biyya kanatti wanti hin rakasne yoo jiraate konkolaataa qofadha. Sirriidha. Konkolaataa gadi xiqqoo hin bittee waggaa isaatti dabalteetuma gurgurta. Protokoli qabda nama akkasitti uffadhu kana wajjiniin kanatu deemasiin tarii manaallee warri manaa soo jiraatan jirumoo akkasuma baratteeti immoo ofuma keetii akkasumatti zannaaci turte. Ani durumaa jalqabee waan akkanaa inuma hin jaalladha. Ofuma kiyyaa yeroo baay'ee Google nan godha. Warreen maach godhanii uffatan biraandii haaraa kana keessaa Google godhee ilaala. Baay'ee nama teekinooloojii waan ta'eef nan laala. Amma yeroo baay'ee agartee turte luudhaaf diimaan kun amma walii wajjin hin deemu jedha namni baay'een. Gaafa uffattu garuu ilaala akka inni bareedu. Caammaa kana illee gaafa fudhattu kalarii kana gaafa fudhattu kana gaafa maach gootu waa biraa fida. Namni yeroo baay'ee gaafa uffata kana uffattu gaafa uffattu sirraa bareeda malee. Shooppii irraa fuutee bittaarratti namni xinnoo isheen jedha. Yaa'u ani nama protokoliin hin qabu garuu ofuma kiyyaaf kireetiin godhadhaa. Yeroo baay'ee galgalan qopheeffadhee bula san boroffadhu. Yeroodhaan mana kiyyatti gala.